No, no, no. Video dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha. Guyyaa tokkicha miti jechuudhaan guyyaa irraan jechuudha. Ayyee galatoomi miyuutii godhadhu ayyee. Iddoo biraatii dhufe akkan jedhamnedha. Kan viidiyoo nama biraa akkan hin qabne dhibbaan dhibbatti waan ofitti amanuudhaaf. Maamme ifamana carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhu. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame immoo obboleettii keenya sabboontu gaafiin kun kan keetii viidiyoo 2-3 akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame immoo akkami? Baatii lama qofan ta'u baatii lama qofaa miti. Baatii 4 ol ta'a malee baatii lama qofa miti kananiif inni waliin haasaa turre. Ayyee. Mubaarik. Mubaarik Musammaa hin jirtu ayyee. Roobeera. Maameko. Dhaggeeffachaa jirtaa? Sirriitti. Ayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin nu deemsisutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaa dhumarratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo kaa sirna ta'ee jedhe osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'ee fi abbootii dhimmaa ofirraa sagaleen eenyu bira miyuutii godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fageessanii jaarsummaa. Waggaa 3 asitti guyyaa tokko waliin haasofnee hin beeknu chaatii walii goonee hin beeknu hin dhaabne haasama walii jechuudha. Waggaa 3 keessattiin edda galgala isheetu naa barreesse iyyuu malee roobeenaan jettee wayyeennaan viidiyoo koo namatti ergiteetti viidiyoo maali akkas kunoo viidiyoon meesenjeraan namatti ergamaa jiraatti ani viidiyoon namatti ergeen qabu an nama akkasii miti na beetta sirriitti nama akkamii kan ta'e sirriitti na beetta maal godhedheen viidiyoo kee namatti ergaanii ani jiraachuu makeeyyuu waggaa 3 guutuu jiraachuu keeyyuu feesbuukii irrattu si argeen beeku jiraachuu keeyyuu yaadadhanii inkwaa waggaa 3 booddee taa'ee viidiyoo kee kana poosti gochuu mitiiti. Dhugaama jiru haqquma jiru yoon isinitti himemmoo jechuudha. An guyyaan jalqaba sabboontuu eenyu akka isheen taate bare viidiyoo isheen nama biraaf ergite namni natti agarsiise viidiyoo sanan argeen jalqaba. Maaliif akka isheen akkas goote hin beeku viidiyoo nama 2-3 ergiteetti kan inni ija koodhaan argee jechuudha. Amma immoo kun hoon jedhamee maqaa namaa balleessuudhaaf wanta hin godhinitti an nama kabaja maatii guddaa qabu keessatti hin guddadhe isheenis sirriitti na beetti hiriyoonni koo na beeku jechuudha. Hawaan kana waan hin godhe hin qabu. Namni immoo roobeeraatu viidiyoo kana natti erge roobeeraatu viidiyoo kana karaa meesenjeriidhaan sheer godhe jedhu jiraannaan immoo kun olaam laayivii irra dhufee abbaan jiru haasa'uu danda'a jechuudha. Na baay'ee nama aarsa. Callisanii akkasitti maqaa namaa balleessuun sirrii miti. Ani isheetu na gaddisiise baay'ee. Kan koo maqaa yoo badees rakkoo hin qabu garuu akka kanatti maqaan ishee haasa'ame. Viidiyoo nama 2-3-4 bukkeetti akkas ergite abaluufi. Isheetu na gaddisiise amma sammaallee barreessaaf hin ture. Kunoo na dhagaarti sabboontuun. Sabboontu ani hin jedhin. Ani dhiiradha. Waan fedhe yoo ta'e situ na gaddisiisa naan. Maqaan kee keessatti ka'umsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kunoo naan immoo maqaa koo feesbuukii irratti akkas jedhanii poosti gochaa jiru. Kanaafiyyuu abbaan dhugaa kana roobeeraatu viidiyoo kana natti erge roobeeraatu viidiyoo kana sheer godhe jedhu jiraannaan murtoo barbaachisaa ta'e karaa keessanii wanti jechuun waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Malee viidiyoon poosti godhe hin qabu. Ayyee roobeeraa kiyya. Mucaa kana ayyee galatoome yeroo tokko ammas gaaffii itti siif dhiyeessa. Viidiyoo kana osoon argin duratti jechuudha ergan sabboontuu beekee yookaan baree jedhe akkuman isiirraa fagaadhu kan na godhe viidiyoo san argeetii jechaa jirta. Hayyee isiin immoo viidiyoon sun jalqaba irratti yookaan laayivii irratti wajjiniin dhuunfaadhaan dhiimoo na ta'u bootimii na ta'u any viidiyoo kool firii kooliidhaan jechuudha haa ta'u viidiyoo lafatti waraabde jette siif erguu haa ta'u. Jalqaba viidiyoo kana isattiin erge inni abbaa fedhetti dabarsu itti gaafatamummaan kan fudhatu isadha. Isiis ta'ee namni kamuu kan fudhatu waan ta'eefi atiin kun jechuudha viidiyoo sana osoo isiin sittiin ergin viidiyoo nama irraa argite sana maqaa nuuf dha'uu dandeessaa nuuf eeruu dandeessaa. No nama abalu jedhee ilaal maammee koo maqaa namaa kaasuun barbaachisu.
Kana paablikiidhaan paabliki irratti piraayiveesii namaa abaloo akkasii abaloo akkasii jedhanii kaasuun hin barbaachisu. Kana sabboontuu isheeyyuu beekti. Laal obboleessa keenya. Isiis hin gaafanna kallattiin itti deemna. Amma kan gara keetii bakka itti dhaabuu qabnutti dhaabnee kallattiidhaan jechuudha. Gara siitti dabarraadhaaf si gaafachuutti jira. Kan siis itti deemna. Atiin kun jechuudha dhibbaa dhibbatti amantaa amantuun jechuudha. Pirootestaantiis ta'e, Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, Waaqeffataas ta'e, Oromoon kamuu amantaanuma qaba. Amantaa amantuun isa halkaniif dukkana dachii kana uumee dachi ilma namaa kana addunyaa kanatti uumee balleessuun maqaa rabbiitiin jechuudha. Viidiyoo kana jalqaba osoo isiin sittiin ergin nama biraarraa arguu keetti dhibbaa dhibbatti koonfirman godha jettee hawaasa 6,200 si caqasaa jiru kana fuulduratti ragaa nuu ba'uu dandeessaa? Eeyyee ragaan hambaa dhibbaa dhibbatti an sabboontuu wajjin etuun eenyu akka isheen taate uumama ishee wajjiniin etuun sabboontuu hin barin dura viidiyoo isheen erga. Ayyee galatoomi miyuutii godhan. Maammee dhiifamaa wajjin maammee koo gaaffii tokko dabaluufi. Itti hin dandeesse gama kiyyaan gara sitti darbuu barbaadeetti itti fufu. Wal qulqulleessaa deemuu gaariidha. Roobeeraa viidiyoon kun sibira ga'ee gara ta'een isa ta'u. Viidiyoon kun sibira ni jira moo hin jiru? Sitti argamee jira moo hin jiru? Roobeeraa. Maatti maammee kun nageenya irra naa deebi'ee mube. Ana Mubaariki viidiyoon kun sitti argameera. Mubaarik si gaafachuutti jira Roobeeraa. Viidiyoon kun sibira ga'eera moo sibira ga'e? Argite moo argite? Sibira dhufe moo hin Viidiyoon kam? Kan amma gadhiifame moo? Kan amma gadhiifame maa natti ergameera? Amma si ergame? Kanaan dura argine gara siitti si ergamne? Si ergine? Kanaan dura argeera viidiyoo kana argeera kanaan dura amma immoo jechuudha. Okay, bakka dis. Kalas. Eshi maammee gara isaa deemi. Roobdii waan hin dhiqne ammas gaafadhu jiraafanii sirreessa. Viidiyoo sana Mubee Roobeerarraa waan qulqulleeffachuu barbaadu. Jedhee dubbatee jira yaada isaa dhaggeeffadhu eebbisaa kiyyana of kolchii dhiifama dabaree waliif kennaa deemnaa inshaallah isinis waan gaafatanu namoonni miseensi mana keessa jirtanu yaadota garii gama keenyaa nafee jedhe isinis itti hidhaatu waan ta'eedhaa fi akka sirna qabaatuu fi nuuf obsaa hangasitti jechuudha. Inni already viidiyoo sana akka argee jedhe jechuudha waggaa 2 dura isaa ta'u 3 dura viidiyoo sana argee akka sirra fagaatu wanti isa godhee akka ta'e jedhe jalqaba afaan isaatiin dubbateera waan ta'eef yeroo tokko maahir miyuutii irraa kaasiiti obboleettii keenyaaf hin gaafii dhiyeessaati. Osoo isitti hin dabarre waan qulqulleeffachuu barbaade Ayyeetti fufi eebbisaa ayyee. Oma gabaabduudha ani kan gaafachuu barbaade viidiyoo kana eegasitti ergite amma si bira jira yookiin ammoo hangam si bira ture viidiyoon kun jechuu gaafachuu barbaade. Hanga ammaa si bira jira moo viidiyoon kun erganatti ergame viidiyoon kun erganatti ergame almost waggaa 3 waggaa 3 kanaan namaaf erguu miti ofii kiyyallee bilbila kiyyarrallee hin jiru bilbila kana qabachaa maal akka bilbilicha iyyuu jijjiirraa jechuudha. Bilbila waggaa 3 guutuu bilbila tokko namni hin qabatu viidiyoon sun jiraachuu mini mucaamti sun jiraachuu isheeyyuu Kuban qabu jechuudha. Turre erga waliin haasofnu. Galatoom gabaabsaa deemnaa. Galatatti caa. Sabboontu maayir na dhagaa jirtaa? Maayir nañ. Dhagaan jira maame. Ayyee sabboontuutti kenni. Sabboontu. Ayyeetti siqi maayikeetti siqi xiqqoo sagaleen kee fagaataadha. Sabboontu. Dhagaa'uttan jira. Ayyee galatoomii yaaduma kanarraa ka'ee jechuudha. Har'a waan deemaa ture wal qabatee namoonni yaada adda addaa kennaa turanii gariin Abdii Geetaachoo jedhaa, gariin Neemaar jedhaa yookaan obboleessa keenya Fuwaadii wantoota adda addaa kan ka'aa jiranii wal qabsiisee yaada mamii yookaan ammoo yaada shakkii hawaasa keessatti uumame wal qabatee hedduun keenya wantoota adda addaa yaadaa turre hiriyyaa keenyas ta'e obboleessa keenyas ta'e namni dogoggora kanaa hojjetu kamtuu nu biratti fudhataman qabu waan ta'eefi kallattiidhaan hawaasa fuulduratti gad ba'ee ifa gochuu qabaa jennee osoo ati hin seenin dubbachuuti turre. Jalqaba akkuma dhuftee jetteen siinis wanti jenne nama tokko shakkiidhaan yookaan jetteen yookaan ammoo kallattii wayiitiin isa tokko irra qabdee isa kaan irratti fuutee fe'uu osoo hin taane nus akka itti gaafatamummaa kana keessa galchitee yakkamaan hin goone nu yakka keetiif haqa keetiif waan jiru hawaasnis akka irraa baratuuf teenyee namootaan wal dhabuu hin barbaannu namootaan walitti mufachuu hin barbaannu rabbii birattis seera birattis gaafatamuu hin barbaannu waan ta'eefi
dhugaa gama kee jirtu waan kana jechuudha viidiyoo kana jalqaba yeroo waraabdu eenyu takka ergitee jette qulqulleeffadhu nuuf dubbadhu jennaan eeyyee itti gaafatamummaan fudha jettee namni maqaa kaaftee jette obboleessa keenya nu fuulduratti argamu Roobeeraadha jechuudha. Erga Roobeeraa ta'e Roobeeraadhaaf gaaffii dhiyeessine atis nu dhaggeeffachaa jirta waan ta'eef inni nama sabboontuu jedhamtu erga waggaa 3 uumama siituu dagadheen jira. Viidiyoon sis na biran jiru nam tokkottis hin ergine viidiyoon kunis osoo isin natti hin ergin durarratti nama biraatti darbee nama biraarraa na bira qaqqabeen ergan viidiyoo kan argeen akka irraa fagaadhuuf of kakaaseeyyuu jedhee dubbachuutti jira. Dhugaa namni tokko jechuudha yakkamaan kamiyyuu yookaan ammoo namni seera cabse kamiyyuu waan kamiyyuu dhugaadha jechuu hin danda'u. Yeroon kana jedhu ani Roobeeraan yakkamaadha jechaan jiru yookaan badii kana kan raawwatessa jechaan jiru. Garuu nuti amma akka hawaasni dhaga'uuf gaafiin nu gaafachuutti jirru akka seeraatti akkas jennee gaafanna. Dhugaa jirtu garuu kallattii amansiisu yookaan ammoo haqa sana baasuu irratti kallattiin ittiin hojjetamu tarii nu ta'uu danda'a tarii ammoo namoota nurra beekumsa qabanuun wanti kun fala argachuu danda'a. Ati afaan kee irraa wanti dubbattu viidiyoon kun jalqaba osoo nam tokko bira hin dhaqin nama Roobeeraa jedhamtutti ergite moo hin ergine? Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana kan hin waraabee isaafanii waraabee kallattiidhaan garuma isaatti hin erges. Nama biraa bira jira viidiyoon kun nama biraa irratti argeera kan jedhu yoo ta'e ifa godhee dubbachuu danda'a rakkoon qabu gara sanatti darbuu dandeenya. Viidiyoo kana milikkitaaf an waraabee fi ergeennaan innillee viidiyoo naa erge qaba. Achiin booda maazarii kootu dhukkubsatee mana hakimii jira birriin barbaada naan jedhennaan ani birrii hin qabu birrii sii erguu hin danda'uun jedhe yeroo sanatti innaan viidiyoo keen gadhiisaa ati shamaradha ani dhiiradha uma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan deemi gadhiisi anis kan kee kan na bira jiru gadhiisaan jedheen achumarraan na cufee deeme jechuudha waggaa 3 guutuu waliin haasofne sigalee dheengadda gastii mana Aleksii jalatti argeen gastii Aleksii seenee Roobeeraarree dubbisee Aleksiilee dubbiseen ba'e jechuudha. Borumtaasaa dhufee Roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe iimoodhaanis haayinaan jedhe achiin boodan baddeenaan jedhe na lakkiin bannee jiraan jedheen guyyaa 2-3 otoon turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumatti hin erge sigalee dhaabbadhu buletti dhaabbadhu waan si gaafadha. Roobeeraa ati hadda dubbistee miti mucaa kana Maameen asirreessa. Haasawaa sila dubbate irratti Roobeeraanii jiraachuudhuma siyyuu waggaa 3 booda yoo man dubbise jetti. Yoo haddeette. Engadda. Eeda galgal. Eda. Edayyii dubbisee jedhe. Obboleettii keenya kan inni dhufee kan inni telegiraamiidhaan guyyaa 3 dura engadda si dubbise. Na arguu dandeessaa screenshot goote. Immoo telegiraamii irraa danda'a. Mubee laa kunoo laa. Koy mubee koy. Waan gaarii haateete waan batteete waan gaarii koy Roobeeraa. Faayidaan kuma lafa keessaa obbaaseen. Ayyee. Roobeeraa. Obboleettiin keenya yaada jettu. Gaaffii nu asirraa gaafannee dhiyeessinu hun. Ani suuraa darbee qura'aanaan itti amanu qabadhee nam dhaabbadhu hayyee waan bareedaadha. Tokko hayyee sana booda jechuudha. Harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo keen gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eefi kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadhee illee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee ammas wanta tokkotu jira. Hayyee itti fufi. Maammee koo qoy obboleetti maammee koo gaaffii adeemsaa wanta siin jedhu maammee. Kakaa keessan gajjiniiti ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Ayyee gaariidha isinis wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaahammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a gariin ashaatirri kan qabatu qabachuu danda'a tarii dhabachuu dandeessi amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru. Ragaan yoo jiraatee jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'ee jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'ee jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin
ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedha akkuma Mubaarak jedhee den qabatta. Hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha. Isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin haasa'in waggaa 3 erga guutanii kaataniin boodatti mana Aleeksii Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee, gaafa 21 illee na dubbisee, gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti. Ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha. Ammas yaada wal faallessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan. Hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektii an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama ergee wajjin waan beekuudhaaf daayirektii gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hinaa erge jirachuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee ergee telegiraamii kootu haakii ta'ee malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kan ammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii evidansiidhaaf Mubaarakiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'ee jira telegiraamii. Maamme Hayyee abdii. erga viidiyoon sana bira jira jette viidiyoo na erga jette viidiyoon sana bira jira obboleettii keenya. Ani viidiyoon isaa na bira ture an bilbila jijjiiree viidiyoo sanallee bilbila koorraa haqee an jireenya haaraa eegaleen jira si galee ilmi namaan dogongoraa wantoota sun hundi isaa dogongora akka ta'e eeganu badhee booda bilbila koorraa hallee haqee sammuu koorraa hallee haqee an jireenya haaraan eegalee jira. Taateen sun waggaa 3 dura waan ta'eedhaaf kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture na garuu an balleesseera bira waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati si galee. Galatoomi abdii gaafii gaafatte maayir miyuutii godhadhu hayyee Roobeeraa eebbisaa irra qabdaa itti fufee eebbisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis gaa yaada koontinii godheeni jechuun ofuma akkas gootee taphetta kana taphetta baaluun hin barbaachisu gara pooyintiitti deemna. Roobeeraa kabajaa bifa qabuun si gaafachaa jirra pooyintii jiru ilaali. jechuun ilaala amma keessatti eebbisaa yeroo tokko miyuutii godhadhu please wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef olaa kabajnu dhiifama naaf godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu Roobeeraa yeroo ilaa Roobeeraa malee ani haasaa akkasiyyuu haasa'uun barbaadu maammeen alfichisiisal tokko nan xumura. No simfichisiif nu dabaree qabaadhu obboleessa kiyya maaf jarjarta jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaafii si gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo aggressive taata obboleessa kiyya be respective hin aarinii hanga jiru tasgabbeessii kabajaa bifa qabuun jechuudha nu tarii yoollee xiqqoo taanee jenne namoota gurguddoos jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taanetti si nu banneef jechuudha.